Oromon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde nama nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraan nagaa jechuun utubaa biyyaa yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma sanin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa nama hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo bara 2018 geggeeffamuuf qophii duraa jalqabuu ibse. Boordichi filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa ilaalchisuun miidiyaaf ibsa kenneera. Taaddalee Asfaa. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa bara dhufu filatamuuf qophii duraa irratti miidiyaaf ibsa kenne. Filannoon Itoophiyaa waggaa 5 kan raawwatamu ta'uusaa kan himan walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa aadde Meelaat Warqaayiluu filannoo bara 2018 marsaa torbaffaaf filatamu irratti hanqinoota kanaan dura turan hambisuuf haalonni mijachuu isaanii dubbatan. ለሚቀጥለው ምርጫ ቦርዱ ሊያሻሽላቸው ሊያስተካክላቸው ሊጨምራቸው የሚገቡ ነገሮች እንዳሉ ቦርዲን filannoo bara dhufuuf dhimmoota jijjiiraman sirreeffamanii fi itti dabalaman akka jiru ilaaluu dandeera. Kanas qorannoon kan mirkaneeffate wayita ta'u qorannicha keessaas inni jalqabaa karoora tarsiimoo waggaa 5 qopheeffachuun akka isa barbaachisu ture. Kana bu'uureffachuun karoora tarsiimoo kana bara 2017tti qoratee xumuruun hojiirra oolcheera. Paartileen morkattootaa sirna qopheeffatan sirriitti haasaaf haalatti dhiyeessuu danda'an irratti leenjiin gahaa ta'e kennamuu kan himan aadde Meelaat Worq muuxannoowwan galtee ta'anii fi dhimmoota fooyya'uu qaban irratti qaamolee dhimmi ilaallatu waliin mariin taasifamuus yaadachiisaniiru. በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ምን ተማርን የሚለውን ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላቶች ጋር filannoo marsaa ja'affaa darbeerraa maal baranna kan jedhu qaamolee dhimmichi ilaallatu kanneen akka paartiilee siyaasaa waldaalee siivilii ogeeyyii miidiyaa dhaabbilee dimokiraatawaa adda addaa fi taajjabdoota filannichaa waliin marii taasisuun qorannoo garaagaraa gaggeesseera. Kanaanis waan gaarii ta'e ni dhufa jennee abdanna. Miseensonni paartiilee siyaasaa hundi haalatti galmaa'uu danda'anis karaa teekinooloojiitiin akka ta'u hojiin bal'aan hojjetameera kan jedhan aadde Meelaat Worq wixinii labsii mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyaateen adeemsi filannoo tuttuqqaarraa bilisa karaa ta'een akka raawwatamuuf karoorri qabameera jedhan. እስከዛሬ ድረስ የምናደርገው የምርጫ ሂደት በአብዛኛው በማኑዋል ወይም በእጅ በሚሰራ የነበረ ሲሆን filannoowwan hanga ammaatti gaggeessaa turre barreeffama harkaan kan raawwatame ture. Wayita ammaa garuu wixinee labsii mana maree bakka bu'oota uummataatiin fooyya'een galmeen filannoo teekinooloojiitiin akka ta'u murtaa'eera. Gama biraatiin keeyyata hirmaannaa siyaasaa dubartootaa fi qaama miidhamtootaa haala itti deeggaramuu qabanis murtaa'eera. Dabalataan komii yeroo filannoo boordii filannoo biyyaalessaatiif kana dura dhiyaachaa ture bal'aa fi komachiisaa akka ta'e ni yaadatama. Kana sirreessuufis boordichi filannoo itti aanu kanaaf koree komii dhaggeeffatee deebii kennuu danda'u leenjisee hubannoo fi barnoota namoota qabaniin akka raawwachuu qabu seera keessatti dabaluun hojiitti akka hiikamu taasiseera. Hojiin buufataalee filannoo adda baasuu fi to'achuu dandeessisuu hojjetamaa jiraachuu fi buufataaleen filannoo 12,000 adda baasuun hojjetamuus kaasaniiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa qorannoo filannoo marsaa torbaffaa kanaaf taasiseen karoora tarsiimoo waggaa 5 qopheessuusaa himaniiru. Abbaan Gadaa Gujii Hokkoo Gannaaliyaa gaafii hayyoonni Gadaa Gujii nageenya bu'uura waan hundaa akka ta'e sirni gadaa ifatti akeekaa jiran. Nageenyi waaraa biyyattiitti akka uumamuufis maatirraa eegalee namni hundi gahee isaa baachuu akka qabu dhaaman. Yohaannis Banti. Abbaan Gadaa fi hayyoonni Gadaa Gujii Hokkoo turtii addatti OBN waliin taasisaniin duudhaalee sirna gadaa keessaa nageenyi hangafa jedhan. Nageenyi utubaa yookaan mosossoo hiituu waan hundaa jechuudha. Namni nageenya hin qabne waan qabu jechuudha. Karra hin qabu jechuudha. Qabeenya hin qabu jechuudha. Qotateen buluu jechuudha. Daldalateen buluu jechuudha. Baratuu hin danda'u jechuudha. Barsiifatuu hin danda'u jechuudha. Nageenyi jiraannaa waan hunda jiraa jennee amana. Nageenyi jiraannaa. Kanaaf akka sirna gadaatti duraan dursa abbaan gadaa tokko nagaa labsa. Nageenyi isaaf jiru jireen bahaa galaaf bulmaataaf ooliif nageenyi waan hundaaf bu'uura. Gadaa keessatti nageenya wanni jedhamu safuu
safuu duraa keessatti ogummaa qaraati jechuudha. Nageenyi bu'uura waan hundaa akka ta'e sirni gadaa ifatti akeeka kan jedhan abbaan gadaa fi hayyoonni gadaa Gujii kunneen yaa'aan gadaas wayita ardaalee jilaarra naanna'u kan barsiisuu fi labsu wanti hangafti nageenya ta'uu himan. Golgola fageesse kan biyya nageesse wanni buuteen baane wanni duuteen kaane waan tokko abaarsaa ijjeesse jechuudha. Olaatii fadhaansi habonqoqa karaa dheettu beekaasiin dorgoma jechuun nyaapha sa'arii jechuudha. Amma waa akkanaa jechoota akkanaa kana keessa galchine qeexalla innaa qeexallullee sirboota beeraatiin wal qabate kan nageenyi ergaa guddaa kan dabarsu jira akka nageenyi kun tasgabbaa'ullee. Biyya nageesse yoo gadaan goobee jedhan sirba keessan akkana jedhanii kana namni barataa deemaa jiru sirba kanallee barata waan nageenyaa asumaan hin barata gizee jilaafitee hundumaayyuu gizee buna badaafatan gizee buna qalatan gizee horii qalatan hundumaayyuu golgola fageessanii farra fageessanii nagaa waaqa nagaa nuu kenn jedhanii ilmaa ifi nagaa akkasiin ollaan kun akka nagaa ta'e maatii akka nagaa ta'e biyyi akka nagaa ta'etu waa akkana barsiisaa deemanii jechuudha. Oromoon duudhaa wal dhabdee furuu fakkeenyummaa qabu addunyaaf gumaachee osoo jiru rakkoo walitti bu'iinsaaf darbee saaxilamuun waan hin malle kan jedhan abbaan gadaa fi hayyoonni gadaa kunneen osoo yaadaan wal falmanii yaadaan mo'achuun danda'amu gaaga'ama biroof wal saaxiluun safuu fi duudhaa sirna gadaarraa kan maqe asuma irratti dhaabbachuu qabaas dhaaman. Akka Oromooletti walii tumsinee jaarsaa jaartiin hangafa jaarsa biyyaatiin abbaa amantaatiin abbootii gadaatiin hoggansa kennaan tokko teenee biyya keessaa biyya alaatti yoo walii hujanne nageenyi biyya tanaaf hin ta'a. Walii gallaan qabeenya akka naannoo fi biyyaatti qabnu gahaadha. Diina tokkummaa fi obbolummaa keenya diigee misooma keenya gufachiisuuf dhama'u irratti dammaquu qabna kan jedhan abbaan gadaa fi hayyoonni gadaa Gujii kunneen nageenyi waaraan akka mirkanaa'uuf maatiirraa eegalee namni hundi duudhaa sirna gadaa kabajuu fi hojiirra oolchuu akka qabus dhaaman. Ijoolleen xixiqqoon dargaggoon shamarran dubartiin maaniini jecha abbaan gadaa jedhu jecha hayyuun biyyaa jedhu jecha haganaa kun jedhu fudhatanii nageenyi maa akka ta'e beekanii ka gara nageenyaarraa gara dhibii miliqii isaa ta'ulleen asi deebi'ee wal gorsanii wal jalaa dhage'anii akkasiin tokkummaa uumanii akka dur dhalootaatitti deebi'anii akka waaqa kadhataa takka wal gorsaa takka wal tahimaa akkasiin nageenya akka bakka dhalatetti deebi'u akkanaan godhuu dandeenya jechuudha. Abbootiin amantaa magaalaa Asallaa nageenyaa fi misoomatti fufsiisuuf kan tumsan ta'uu eeran Alamuu Fallaqaatu yaada isaanii qindeesse. Wantoota jireenya dhala namaaf barbaachisan keessaa inni guddaan nageenya. Nageenyi yoo jiraate bahanii galuu kan jedhan abbootiin amantaa godina Arsii fi magaalaa Asallaa dhalchanii dhungachuun yoo nageenyi jiraate waan ta'eef nageenyi furtuu waa hundaatiis jedhan. Nageenyi dhala namaa hundumaaf uumama hundumaaf waan lafarra jiru waan lubbuu qabu hundumaafuu kan barbaachisu. Nageenyi yoo jiraate namni hafuura baafatuun kun nagaya. Bahee galuun nagaya. Bitatee gurguratuun nagaya. Jiraatee waa hojjetatuun nagaya. Nageenyi kamirraa'u kan caale gatii kan qabudha jechuudha. Gatii kan qabudha nan maaliif ilmi namaa nageenya waan qabaanne jiruuf jireenya isaa waan geggeessuu hin dandeenyeef nageenyi waan guddaa qabaa hiikaa guddaa qabaa. Nageenyi yoo harkaa qaban waan salphaa fakkaatu gaafa bahee garuu aarsaa nama kafalchiisuu danda'a. Nama nagaa qabutu nageenya fidaa kan jedhan abbootiin amantaa kunniin namni kamiyyuu nageenya naannoo isaa eeguu keessatti qooda isaa bahachuu akka qabus dubbatanii. Abbaan ofii isaatii naannaa jirutti lafa jirutti nagaa fiduu kan danda'u nagaa uumuu kan danda'u nageenyi kun ammoo qaamni tokkochi yookaan kan uumu ton taan hundi namni jiru hundinuu lafa ofii jirutti nagaa uumuu kan danda'u. Namni waan isarraa hojjetu eegamu maa inni nagaa kanaaf tattaafatee yaalee waan jiru nagaa kana buusuu irratti carraa irraa qooda fudhatu qaba. Kanaaf nageenyi mataa waan maraate jechuudha. Nagaa kanarratti namni hundinuu hojjechuu qabaata jaarsi hojjechuu qabaata abbootiin amantii hojjechuu qabaatan warri biyya bulcha hojjechuu qabaatan qaamni siyaasaa hundinuu hojjechuu kan qabaatudha. Aduun tuni nama maraafuu kallattii jedha. Nageenyi nama maraafuu kallattii isiin jiraatuu danda'a waan taate kanaaf namni marruu hawaasa mararraa wanni eegamu nagaa kana tolchee buuse nagaa kana immoo bu'aa isaa beekee. Dhimmi nageenyaa dhimma nama hundaa ta'us abbootiin amantaa ciman irratti hojjechuu qabu kan jedhan abbootiin amantaa kunniin barsiisuu fi gorsuudhaan cinaatti nageenyaafis of kennuu qabu jedhan. Abbootiin amantaa nageenya barsiisu. Nageenya akka barsiisan dirqama Waaqayyoo waan ta'eef dirqama Waaqayyooti. Nagaan jiraadhaa walii dhiisaa jedha. Nageenya qe'ee keenya eeggachuudhaaf nagaa buusuudha. Hundi keenya nagaa buusuudha nagaa barbaadu. Hundi keenya gaafa nagaa barbaanne nageenyi dhufa. Waan hundaafuu nageenya fiduuf nageenyaaf of kennuudha.
aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna, uumama hunda dhageeffata, uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu, diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha, kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefis seera tume. Seera mukaa mokkonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu, ka lafa keessa jiraatu dabalate. Seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa, nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa, warra jiddugaleessa, warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantuu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun. Namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiyyuu ta'e gosa kamiyyuu ta'e biyya kamiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirritti hubatamuu qaba.